Itoophiyaan bara 19 duwwaa takkatti hulaa galaana Hindii kan gara baha Soomaliyaa irraa ka'ee Eertira dhaabbatu gurgurtaa Minilik warra Faransaay fi Xaaliyaanitti gurgureen waggaa dhabdu qaawni balbala hulaa galaana diimaatiin hafuura baafachaa turu seenaan ragaa ni gungumu. Eertiraan hulaa galaanaa irratti bargaafattee balbala isaanii Itoophiyaatti danqarachuu bara as dhiyoodha. Bara 1991tti sababa wal dhabdee Isaayyaasii fi Mallasaatiin akka ta'e lammiileen Itoophiyaa miliyoona 90tti ta'e sirriitti beeku. Mallasaa fi Isaayyaas dhuunfaa isaaniitii fi dhaloota saba isaanii eegsisuudhaaf jedhu lammiileen Itoophiyaa hundatti balbala hulaa galaanaa kan fala rakkoodhaa fi diinagdeedhaa ta'u furuu kan danda'u sabaa fi sablammii 80 ol kufaatii diinagdeetiin waggaa 40 akka saaxilaman godhuu dandeenya. Biyyoonni Afrikaa hulaa galaanaa kana fakkaatuun kan Itoophiyaa fakkaatuun mudate rakkoo furmaata hedduu kan argatee fi garaagarummaan Itoophiyaa fi warra kaanii abbaa qabeenyummaa hulaa galaanaa osoo qabdu shira sirnoota dabraniitiin dantaa aangoo siyaasaa hooggansa Itoophiyaa dabraniitiin dhabuun Itoophiyaadhaa fi Afrikaanota warra hulaa galaanaa akka Itoophiyaatti dhabaniin garaagarummaa dheesii godha. Biyyoonni Afrikaa hulaa galaanaa mataa isaanii hin qabne 16tu jira. Irra caalaan isaanii sababa qoqqoodinsa dantaa wayita biyyoonni Awurooppaatti Afrikaa koloneeffatanitti hulaa galaanaa kan dhabanidha. Muraasni isaanii akka Itoophiyaadhaa fi Suudaan kibbaa ammoo biyyoota qarqara galaanaa fudhatanii walabummaa mataa isaanii dhaban. Biyyoonni Afrikaa irra caalaan falmii daangaa abbummaa akka Itoophiyaatti kaasaa jirtu hin qaban. Atakaroon akkasii caalaa gara gamtaa biyyoota waliin qabanii fayyadamuun karaa waltumsaa fi waldeeggaruu hulaa galaanaa fayyadamuu danda'an irratti hojjechuun mirkanaa'e. Biyyoonni akka Rwaandaa fi Yuugaandaa fi Burundii waliigaltee daldalaa fi misooma waliinii fayyadamuudhaan hulaa galaana biyyoota akka Keeniyaa fi Taanzaaniyaa waliin kiraa dabalataa bifa adda addaatiin fayyadamaatu jiru. Garuu akka Itoophiyaan dhimma abbummaa irratti wal dhabdee hin qaban. Zaambiyaa fi Zimbaabuweenis waliigaltee biyyoota misooma Afrikaa kibbaa jalatti taasifamuun har'a hulaa galaanaa Moozaambikiin fayyadamuu ni danda'anii kan jiran. Biyyoota Afrikaadhaa alatti Bilooviyaan akkuma Itoophiyaa biyya gaafii abbaa biyyummaa hulaa galaana ishii gaafattee keessaa tokko. Gaafii ishii hulaa galaanaa argachuu qofa otoo hin taane humna waraanaa galaanaa galaanattillee ijaarrachuu kan barbaaddu. Biyyi Ameerikaa kibbaa Bilooviyaa qarqara galaana ishee waraana Paasifik bara 1879 haga 1884 booda Chiilii irraa kan fudhatan. Gaafii hulaa galaanaa ishee deebifachuuf karaa dippiloomaasiin gaafataa furmaata gartokkee argataniiti jiran. Dhiibbaan dippiloomaasii cimaan taasifameen waliigalteen bara 1904 jalatti mirga meeshaalee ishee karaa buufata doonii Chiiliitiin bilisaan galfachuu fi baasuu kan argate ta'uu isaa. Waliigalteen kun guutumaan gaafii abbaa biyyummaa isii deebisuu fi baatullee hulaa galaanaa akka argattu isii gargaareeti jira. Kanaanis buufata doonii Chiilii keessattuu Afrikaadhaa fi Antoofgaastaa keessa bilisa fayyadamu. Garuu mirga abbaa biyyummaa isiidhaa fi abbaa qabeenyummaa isiidhaa hin argan. Biyyoonni gaafii hulaa galaanaa argatan kan inni biraa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoodhaa fi Joordaan gaafii dhimma fayyadama galaanaa Joordaan Dimokiraatik Koongoon wal fakkaata. Lameen isaanii guutumaa guututti lafa kan daangeffamaniin saraara dhiphoo yookaan laga daangaa isaanii keessa galaanatti isaan fullaasuu qabu. Haa ta'u malee gaafiin isaanii biyyoota ollaa walii galuudhaan daangaa bal'ifachuudhaa fi misoomsuudha ture. Joordaan bara 1965 Suudi Arabiyaadhaan waliigaltee daangaa irra ga'ee waliigaltee kanaanis Joordaan naannoo gammoojjii biyya isii keessaa lafa bal'aa Suudiidhaaf kennitee bal'ina qarqara galaanaa xiqqaa qabdu gara iskweer kiiloomeetirii 6,000tti jijjiirra. Jijjiirraa kanaanis qarqara galaanaa akka barbaaddutti akka fayyadamtu isii taasiseeti magaalaa buufata doonii isiidhaa tokkicha Aqabaa jedhamu kan daldala idil-addunyaatii fi tasgabbii diinagdee isiitiif murteessaa ta'e akka ijaarrattu isii dandeessisa. Rippaabilik Dimokiraatik Koongoon guutumaa guututti lafaan muramtee otoo hin taane laga isii keessa dabru saraara dhiphoo galaanatti isii baasuuf harkatta. Garuu qarqara galaanaa daangeffame kanaan buufata doonii akka barbaaddetti fayyadamuu waan hin dandeenye daldala galaanaa irratti kan biyyoota ollaa irratti hirkattuu isii mudate. Rakkoo kana furuudhaa fi kiroodarii buufata doonii bishaan gadi fagoo qotteen misoomaa kan jirtu bara 1926 hanga 27 abbaa biyyummaa hulaa galaana ishii daran kan mirkaneessu buufatichi daldala ishii guddisuudhaa fi baasii buufata doonii biyyoota ollaa baasuuf ishii saaxiluu hambisu akka ta'e eeggamaati jira. Dhimma kana irratti ollaa isii Angoolaa waliin wal dhabdee keessa kan seenan yoo ta'u Angoolaan himannaa daangaa isii sarbuu kan hin dandeenye tahuu dhiyeessitee turte. Haa ta'u malee gaafii guddaan Koongoon qabdu xiqqoo kan Itoophiyaarraa adda ture.
dhimma hulaa galaanaa isii irraa ijoon galaana Angoolaa wajjin jiru sirritti daangeessuu irratti kan xiyyeeffatte malee gaafii abbaa qabeenyummaa fi abbaa biyyummaa hulaa galaanaatiin. Garuu Angoolaan adeemsa biyyattii mormuun dhaabbata biyyoota gamtoomanitti himattee Kongoon garuu himannaa Angoolaa kuffisuudhaaf kaayyoon isiidhaa cichoominaan kan itti milkooyte. Daangaa ifate waliigaltee irra ga'amee akka hin jirre eeruun mirga abbaa qabeenyummaa fayyadamuu akka qabdus mormataa turte. Buufani doonii isiidhaa misoomsaa kan jiru buufata doonii Angoolaa kan dorgomuu fi galii daran isiidhaa kan argattu dhaabaniif biyyoonni ollaa isii garuu dhiibbaa waliigaltee irra gaafii jiru ammayyuu xumura hin arganne. Biyyoota biraa biyyoota kanneen wal fakkaatan Mindiloof biyya jedhamtu yoo ta'u kufaatii gamtaa Sooviyeetii booda karaa ulaa galaanaa kan itti cufame ta'uu isii. Haa ta'utii malee bara 1999tti Yuukireen waliigaltee ulaa galaanaa lafa meetira 430 dheeratu laga Daanoobee jedhamu gara buufata doonii bilisaan idil-addunyaa haaraa harka argattu kan isii taasise. Itoophiyaanis karaa Jibuutii fayyadamaa jirti. Garuu gaafiin ishii abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa ulaa galaanaa kan itti danqarameef irraa banu. Biyyoota ulaa galaanaa hin qabne hedduuf baasiin kiraa ulaa galaanaa biyyoota ollaa bahuu gaafii guddaa falmisiisaa godhaa kan jiru. Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoonni Afrikaa kanneen gaafii akkasii keessa jiran garuu haa ta'utii hojii dippiloomaasiitiin kan balbala isaanii saaqqatan hoggaa ta'u. Hulaan danqaraan Itoophiyaan ammoo hulaa galaana lama osoo qabdu itti danqarame hanga ammatti saaqamuu dhabuun biyyoota kaan irraa isii adda godha. Akka dhaabbata biyyoota gamtoomanii tilmaametti baasiin geejjiba biyyoota guddachaa jiranii hulaa galaanaa hin qabne giddugaleessaan biyyoota qarqara galaanarra jiranii dachaadhaan ni himu. Gamtaan Afrikaa fi UN biyyoonni falmii waraanaa otoo walitti hin kaasin hulaa galaanaatii fi danqaawwanii fi danqaraan geejjiba isaanii salphisuu akka hojjetan isaaniif dhaamu. Duulli dippiloomaasiin Itoophiyaan eegalte miira kana kan calaqqisiisudha. Haa ta'utii malee ammoo dhugaan Itoophiyaan dhabde kun seenduubee isaa kana addunyaan waan ifatti yookaan dhugaadhaan beektee furmaata Itoophiyaadhaaf tumsitu waan jiru hin fakkaatu. Dhiibbaan Itoophiyaan qarqara hulaa galaanaa irra dhiibamte dhiibbaa alaatiin osoo hin taane waldiddaa keessoo Itoophiyaatiif qalamni hireen isiin silaa argattu kan dura kan tare. Hulaan galaanaa itti danqaramtee ta'uun rakkoon Itoophiyaan akka okkotee cuqqaalanitti ibiddaan itti shidanitti rakkoodhaan waadamaa jiraachuu isii kan ibsu. Wallabdeen siyaasaa keessoo Itoophiyaa yeroo lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi rakkoo diinagdee jalaa bahuudhaaf dhidhiitachaa jiran kanatti akkasuma hiree qabanitti fayyadamanii guddina diinagdee fuulduratti tarkaanfachiisuuf jaatanawaa jiran kanatti waraanni kaabaa jechuun faannoon TPLF fi Shaabiyaan harka walitti kannachuun dantaan Itoophiyaan guddichaa dhabsuu ulaa galaanaa qabdu Itoophiyaanota kana waan itti danqe fakkaata. Ulaa galaana diimaa fi ulaa galaana hindiitiis akka irra hin banne dhabsiiseeti jira. Dhimma ulaa galaana hindii ilaalchise Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jiddu seentummaadhaan tan turte Turkiis murtii ulaa galaana hindii Itoophiyaan gaafate deebii malee rincicuun afaan qabachuun Turkii Itoophiyaa dallansiisuun ija Itoophiyaanotaa danqaraa ulaa galaana diimaadhaaf irraa banuudhaaf waan fuulleeffate fakkaata. Gaarrinfannaa fi haadhachuun mootii Eertiraa kan yaaddoo hin qabne Itoophiyaan eega Isaayyaas Afoorqii guuza bitaa mirga isaa jechuun Abdul Fattah al-Sisi fi TPLF wajjin harka walitti kannatee as Itoophiyaan ammoo tooftaa jijjiirtee hulaa galaanaa karaa dippiloomaasiitiin danqaraa kana firraa futtaasuu akka barbaadu waan mul'ate fakkaata. Hundaafuu qophiin keenya hulaa galaanaatii fi haala biyyoota Afrikaadhaa fi addunyaa keessatti Itoophiyaadhaa wajjin wal fakkaatu wal bira qabnee isinii dhiyeessine kanumaan goolabne. Horaa bulaa deebanaa.